የሰማችሁ አማርኛ ተናጋሪም ትግረኛም ተናጋሪም ዘመድ ካለክ ናና ግባና አልቅሰ ራቁቴን ቁመ እነዚህ ልጆች ማትረፍ አለብን። እነዚህ ልጆች እንደ ሃይማኖታችን እንደ እስላም ሃይማኖት የአንድን ሰው ነፍስ ያለውን ህዝብ እንዳተረፈ ነው የምቆጥረው ብሏል ፈጣሪያችን። እስላም የሆናችሁ በተለይ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች እንዲተርፉ ከፈለጉ ክርስቲያን ሁኑ፣ ከፈለጉ ወንድማችን ይሁን፣ በቃ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ የሰው ልጅ ናቸው። ድምፅ ከሆን ማትረፍ እንችላለን። እመኑኝ። አብረን ድምፅ ከሆን ዛሬ ካደርንበት ነገ ይሰማል ድምፃችን። እየተቀዳ ወደ ቲክቶክ ወደ ፌስቡክ ይሄዳል፣ ወደ ቲክቶክ ይሰራጫል። ወደ ሚዲያው ከሞላ የሳውዲ አረቢያ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ተነጋግሮ እነዚህ ልጆች ሌላ ቢቀር የእድሜ ልክ ፍርድ እስረኛ እንዲሆኑልን እንፈልጋለን። ለምን ሳውዲ አረቢያ የሄዱት ናቸው፣ ስለ ሳውዲ አረቢያ የሚያውቁት ማለት ነው። ገባችሁ? ምንም በማያውቁት ጦስ፣ ምንም በማያውቁት ደላላ የሚባለው ሌባ የሌባ ልጅ የመን ላይ ቁጭ ብሎ ወንድሞቻችንን ለማስፈጀት አሸሸክሞ ወደ ሳውዲ አረቢያ ስላላከ ብቻ ሊታረዱ ነው። በእናታችሁ በፈጣሪ ማጸናችኋለሁ። ወንድሞቻችሁ ናቸው፣ ኢትዮጵያዊ ናቸው። የትግራይ ልጆች አሉ። እስኪ የምታውቋቸው የእነዚህን ልጆች የምታውቁ 7 ቁጥር ጻፉና ግቡ፣ ተናገሩ። እኔ ጭንቅላቴ ወላሂ ላብድ ነው። ወይኔ ሼር ጎዳ በእናታችሁ። ስለ እነዚህ ልጆች ናጅራን ላይ ታስሮ ስላሉ 47 ኢትዮጵያውያን የሞት ፍርድ ስለተፈረዳቸው የምታውቁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እየገባችሁ ድምፅ ሁኑላቸው በእናታችሁ። ያሳዝናል ወላሂ። አይደለም አልቅሰና ፈሪያ እጀገት ያርጊት wallahi jagote na ፈሪያ ዱባዱካ wajjiniin qabamne garuan bira ayin jimaadhaan hin qabamne ijoolleen jimaadhaan qabaman moo na bira qobaatti dhamanii nu warri jimaadhaan nasiiba deemaa jirru qobaatti dhabnee warri jimaadhaan bakka biraatti nu biraa hidhamanii mana biraa keessatti hojiin turte ati gaafa sana sheer godhaa waadanuu dhageessume mee wajjiniin jirra warri maatii fi nu bakka tokkotti qabanii jumaa durba warra jimaa harkatti argame sana kan qobaatti hidhame. Jarri jimaa baatan tun ijoollee nama 4 arfan sun qobaatti hidhamani. Nu bakkeetti hidhanii warra jimaa sana immoo mana wayii keessatti hidhanii mana waa'ee nama 47 dubbataa boleessa koo ijoollee 47 shiishii jimaa waan arge hojii qaban dubbataa irraa hubattee taaree biroo. Egaa jarri kun insanuma an qabamani kan warruma jimaa sana an qabamedha. Natti itti maal. Dhageessa miti. Sheer olii godhaa please. Sheer olii godhaa mimee nama qabatamaan ijoollee naa jiraanitti qabamtee jirtu ijoollee 47 firri yoo jiraattan kottaa ol galaa iyyaa. Dhageessanii firoonni yoo jiraattan zamadoች ካላችሁ መጣችሁ ገብታችሁ አይደለም ማልቀስ ተንከባል ዘመዶች ካላችሁ ግቡ። 47 ልጆች ናጅራን ላይ የተያዙትን የምታውቁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እየገባችሁ ድምፅ ሁኑላቸው፣ የምታውቋቸው ማለት ነው። አቦን ቱርኪ ጀዝባ ጋር ባለን ጎለኛ ካራት ጫራራር ከኔ ጋፍ ተኮ ጌሚ ነማ ወይ ጅራ በከሰልት ሙለቴ ሲጀለ ሰኔ ይጉን ሲን ቢሰጀው አቲባቴ ሆቴ ኸይሰለን ቲክቶክ ሄካር የለደዳ ላሉት እንደ ሰባቲ አፍራራ ሰምቦዳትለን ቢያ ቢየ ደሙ ይገልቴ አቹማን እንዲሴ ጆሌን ኩን ሰገሌ ሊሳራ ወራቤ አካ ሙባረክቲ ኤርጉፍ ራወራቤ ሰገሌ ባየቱሬ ብልብለ የኸይሰ ጉያ ጉያና ብልብለ ሰገሌ ሳሪራ ወራባ ናምነት ሰገሌ ኤርጉ ቱሬ አሊ አብደላ ጃማ ጫን ጆሌ ሀረርጌቲ ወራ ሙርቴ ድዋ ኸነ ይገዱ ኸይሳይ ቶኮስ ካሊድ ጃማ ጆሌ ጫላን ቆቲ ጆሌን ኩን ለማን ወልተራራን ሄዱዳ ሃንጋ አምምጫር ሰገሌ ሳውል ቤትቲ አናት ሰገሌ እርደቾ ዱራ ሰገሌ ሳኒ ተኮ ተኮ ብልብለ የኸይሰ ቱሬ ድንግዳ ወሂ ብልብለ ኸነ ኸይሳ ሀገንጅር አመለ ደብረ ይሮ ኢሳና ብልብለት የሆነ ድብስተተ ተሪ ቦሩና ደወሉ ደንደሁ ፕሊስ ናዱብሲ ጆሌ ሰንሲን ዱብሲሳ ዮዱ ሙርቱማን ዱአዙን ስላ የገሱ ጅራኒ ኑመ ዱአንታ
Haroorri isaan mubetti himanna ja'anii aslillee maqaa dhawatanii namoota asirratti beekamtii qaban sagalee namaaf ta'an kan hundi isaan natti waywaatiniif hin jiru haanillee keessaan dhaqee ittiin barreessin hin jiru. Wallaahi yoo maduuti isaanii du'ateellee haroorsitti himannaa san haagalmuu isaaniitiin gahatanii piliis na dubbisee ni dawwalanii bilbila isaanii amma kennuu hin danda'a. Garuu bilbila mana hidhaa keessatti akka bilbilamu karaa ittiin dawwalan namni beeku jira. Namni beeku as keessa ana sirraa isaanitti dawwaluun hin dadhabe yeroo hedduu har'allee mokoree hin dadhabe. Boruu yoo isaan dawwalan piliis sitti dawwala sagaleellee yeroo waraabessi fidaa. Mee murteen kun akkamitti murtaa'e mee nuu himi? Murteen waan namni guyyaa keessaa jahu miti. Anamma obboleessi kiyya murtee waggaa 17 fudhatee. Amansiisatti obboleessa kiyya maqaan isaa Mustafaa Abdurrahman jedhama. Obboleessa kiyya dhalootaati. Hangafa keenya obboleessa akkaan jidduu jira. Obboleessa kiyya wajjin ladde nama as jalaa kijibee jira. Obboleessa kiyya kaa wajjin ladde maqaan isaa Mustafaa Abdurrahman jedhama. Inni hangafa kiyya. Inni murteen isaa waggaa 17 murame. Wanni inni qabameen baaluma nama sammuu namaa dochuu kajaanii kana hashiishuma kanaan qabame. Ijoolleen ammoo isa bira jiran mana takka keessatti yoo xiqqaate waggaa arra waggaa lamaffaa fixuuf deemna. Waggaa lamaffaa eegallee jirra walakkaa isaati amma. Soomanni dabre koo waggaa lamaan dabre wanni ta'a ijoolleen sun kana dubbisuu eegalan. Ali Abdallaa fi Khaalid. Obboleettiin Khaalid as keessa jirti. Biyya kana keessatti yeroo hedduu wal dubbisnallee namaa sinallee ta'an kan yoo danda'u. Ijoolleen murteen isaanii jalqabumaa'u murtee qalma itti murame. Obboleessi kiyya kun ammoo anuu yaaduu turre. Ijoollee nama qalma qabuu fi nama haa wal biratti hin hidhanii jeenillee yaaduu ture. Murteen isaa waggaa 17. Murteen obboleessa kiyyaa waggaa 17. Ijoolleen ammoo qalmi itti murtaa'e kun nama 47 kun walakkaan ijoollee sanii gara nama 24 moo akkas isaa wajjin mana tokko keessa turan. Mana hidhaa naa jiraan turan. Mana hidhaa naa jiraan ta'uu dhageera ayyee. Neete sagalee bilbila sana qabu. Xiqqoo akka caarraa ta'e sagaleen isaa irraa waraaba. Nallaa mallee. Mee nuuf ijoollee koppiliin sheer godhaa isin immoo. Sheer godhaame sheer godhaa nama hundatti. Xiqqoo akka caarraa ta'e waan kaleessa deemgadda wayyaa kanatti fakkaata. Yoo argame ni fide. Mucaa ammoo murtuma du'aa itti muramee jiru tokko obboleettiin isaa asirratti fedha haasa'uu qabaatteef hin qabdu ta'e ammoo miseenjeraan sababa ijoollee kanaatti wal barree namni hojjaa haasa'u bira fiduu nan danda'a isillee miseenjeraan dawwaleef. Sagalee hedduu barbaadu turan. Sagalee isaanii kana naqee baatii 4 ga'ee jira sagalee isaanii baatii 5 ga'ee jira. Asuma bilbiluma kiyya kana keessa ture. Sagalee waraabee yeroo dheeraa qabachuun ni ture. Mee obbolaan yoo jiraatta as keessa obbolaan hin jirtanu? Warroon dudanii taa'artan obbolaan hin jirtanu keessa? Obbolaan hin jirtanu as keessa? Obbolaan qabatamaan ijoolleen ollaa ijoollee 45 Saawud Arabiyaa mana hidhaa jiranii murtee du'aa eeggataa jiran keessaa namni obbolaa yoo jiraattan firoonni yoo jiraattan ol galaa warri isaanii monarraa bu'a. Jalatti namaaf sheer godhan ture waasaappii jalaa erga bilbila keessa raabsee jira. Sheer godhaa ijoollee nu dhageessisi meeme nu dhageessisi. Isin keessaa namni tokkollee namni waan kana irra deebi'anii hin jiraniif hin jiruumi. Haala itti jira haala dibar kophaa dhugaatanii bara nama kaan yoo ta'u waan amma bilbilli keenya kunuu torbaan kana booda sirratti dogoluun keenyaa jiru bilbilaan kana afurii tokko nu hayya kophaa namni afurii sun sadartee kan dhaabbataa irratti walitti jirte sanirra haala bilbila afran kan irratti walitti kan yaala bilbila biraatti dogoluun barbaadama. Ammoo karaa dandeenyu hundaan bakka dafnee guyyaa torban kana keessatti nama sagalee kana isinii ta'u nama miidiyaa irratti beekamtii qabu kana barbaadu dhaga. Dirqamni kana ammoo waan maal barreeffame kan nu godhuu dandeessan kan waan nu godhuu qabdanillee kan waan. Ayyee taate mucaan duraan hanga tokko sagalee isinii ta'ee deebi'ee mootummaan dhiifama godhee fi jira jee bire uummanni sarma dhagee calje. Aduh, di
amma Mustafa Ibadu Addabani akkuma jiru kana yaasaafii keessa guyyaa duuru qaba eegutti jiraara. inshallah nduti harka rabbii jirti biiznillah murteen ilma namaa ta rabbiin geessu ta rabbii waayidaa sana isiniifis kadhanna hawaasni oromoo sagalee isinii rabbii isinii kadhatu numa goona hanga dandeeyyetti sagalee keessan numa ergina namarratti ni waraabaa nu amma waraabaan jira. Ayyee. Gubee sagalee baay'ee na biraa qabu ture jirri kun sagaleen keessa qabu akkana dure ta guyyaan isii Janawaarii 12 bara 2025 guyyaa sagalee kan isaan natti ergatan. Ayyee assalamu alaikum. Waalaikum assalam ayyee. Ayyee akkasitti tokko obboleessa koo tokko. Obboleessa keetii kan murteen duraatti murtaa'e. Ajjeefameera innaan koodheen gadda jalqaba irratti isa ajjeefame. Jalqaba irratti isa ajjeefame. Ijoollee Jimmaa sana lamman keessaa ijoollee lammanuyyuu bakka manuma keenya bira waluma bukkeenana jedhe lamman duute sun Jimmaa sun. Inni kaan immoo tokko obboleessa kooti tokko immoo ni du'eeti ollaanuma keenya. Ajaa'iba dhageessaniira kulola inni ajjeefame lamman obbolaa kootii jedhe tokko obbolaa kootii jedhe. Maqaa isaa inni obboleessi kenna ajjeefe footoo sanuu agarsiisuu dandeessaa? Bari mucaan ergi biyyaa bee waggaa tureera beektaa Suudaanii ture Suudaan irraa itu biyyattiin galiin achi deemee suuraa taallee biyya jira malee ani erginni hidhamee biyyaa bee lamuu suuraa taala argachuu hin dandeenye. Akkan qabu waggaa Qabatamaan amma inni du'uu akkamitti dhageessiyaati? Maata dawwalee maa mubaarakii isaan dawwalee haa taara maa jara biyyaa taatee haa taamaara maal sobeetaniyyuu kan jedha. Hin sobden jenne obboleessoo. Dawwalaa beektaa ijoolleen jara achi keessa jiranus naa dawwalee nu biyyaallee dawwalamee natti himeera gaafa sanallee inni illee naa dawwalee ture gaafa amma ajjeefamu sana naa dawwalee naan hin barreesse ilkicha jalaan kaasuu ilkiita duraanii miti jalaa kaasuu hin dandeenye. Maaliin qabamnee siin jedhame gaafa qabamanu yeroo dhageessu maaliin qabamne siin jedhani? Jechuun yoo dhugaa barbaadan bilaa dhaggeeffadhu warri murtee du'aa fudhate kuni namni 47 suni qabatamaan ciraadhuma wajjin qabaman jirre ciraadhuma wajjin qabaman yoo dhugaa ta'ute. Hojiin qabamuu barreera dallaalatti kennee moo kan jaraati? Mubaarik hojii sana waa'ee hojii dallaalaa sun yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'e namni dirqama waan sana fuudhee deemu hin jiru jarri kun. Mucaan kun jalqabuma dhaquu qabame dhugaadha hin jiru waan hojjetaan jiru jalqabumaatii ol ba'uu wajjinumaan qabame inni kun inni mogaruun oskaa ture warra ammaa waggaa murtee du'aa fudhatan kun warra kiiloo 50 wajjin qabaman bakkatti guutuun jira warra 47. Ayyee. Warri dirqamaa wanti dirqamaa keessa hin jiru dhugaa bakka dhugaa dubbachuu namti dhugaa dubbachuu teekkasi. Obboleessoo maal obboleessi koo silaa du'eeraa jettee warra gaayittii du'a marsitamu maal nutu beekamu situ beeka. Mubee akkasii miti dubbiin akkasii miti akkan jiru kana miti. Maal taate obboleessoo? Yoo dubbachuu ta'een sitti maara baran. Jechuun keessan dhabamu fakkeenya kan sobaanii godhame amma dhaggeeffadhu obboleessan koo kan du'e kunuyyuu hojii biraan hin qabamne jiru. Dallaalaatti kenna boona bakka miituu nu keessa jira. Maal taate obboleessa koo bakka obboleessa keessa kan biraa mataa godhu. Ayyee bakka rakkoon qabu dhiisa amma mucaanan kootuu inni obboleessan koo wallaahi jira wajjin hin qabamne inni jira wajjin hin qabamne. Mubarak. Mubee dhaggeeffadhu. Mubee. Amma ila wanni amma ijoollee tanaa waa hedduu wal xaxaadha beektanii. Dhugaadha keessa jira maal inni akkasii dhugaadha keessa hin jiran ijoolleen kanaan qaamees kan dallaalaa godhame keessa inni jira jiraachuu.
Wallahi jimiti. Nagama mube. Nagama. Maaki kabadhaame kun maaki kabadhaa mubeen ni garsiira jirtus. Mubeen hosti maaki kabateera bilti bilbila meetti fakkaata. Dubbadhu bro. Amma wanti dubbatamuu qabu guys. Argitanii rakkina qabna nuti Oromoo rakkina nuti qabnu kun